Yaa akkam jirtu dhaggeeffattoota daawwattoota mucaa nama yookaan xiinxalaa Bilaashal Mabbaa Caalii nagaan kiyya bakka jirtan maratti sinaa ga'u nagaa kottaan suuraan egaa ajandaa diinonni kaa'atanii yookaan pilaanii isaan kaa'atanii ittiin Oromoo burjaajessuuf deemaa jiranii gadi ba'anii labsachaatti jiru qaamerraa dubbatu jiru Oromoon miidiyaan qabu sana biraan garuu waraanni bilisummaa Oromoo gootummaadhaan diinee dura dhaabbatee qe'ee Oromoo keessatti waraana Itoophiyaan qabdu hundumaatti dhangalaasee sadarkaa maadii 23 fa'aa boojii irra ga'ee jira waraanni bilisummaa Oromoo jechaadha. Inni helikopterii waraanaa kan itti rukutanii buusanii meeshaa nama booji'ame kun. Kanaaf jabina waraana keenyaa qaamni dubbatu hin jiru. Utuu Tigireetu qoroxaa hidhee nama 20 nama 30 ajjeese erbiraastuun biyya bakkee kana ganamaa galgala caraanti. Waa'ee miidiyaa Oromoon miidiyaan qabnu gaafa jennu ragaa wajjin isin dubbannaa cubbuu miti cubbuu irra kaa'u miti. Fakkeenyaaf maanguddoon kun maal jedhanii waa'ee Oromoo miidiyaa dhabu miidiyoota Oromoo kana eenyutu bitee sagaleen Oromoo akka hin dhaga'amne eenyutu godhaa jira isa jedhu keessumaa VOA warra ofiin jettu kaleessa maqaaf sabboontota fakkaatee itti namnitee jirtu har'aa investara taatee mana ijaarrattee danuunsee waa'ee dhimma Oromoo irraanfattee hin ayyamsiisan abiyyiin ayyamsiinneetu isinii gabaasna jedhaniitu uummata biyya keessaatti yeroo isaan qoosaa turan kallattiidhaan maanguddoon biyyarraa dubbatanii turan kanaan dura badaa yaadatu namni keenya mee fideen isin dhageessisa. Dhaggeeffadhaa. Miidiyaa waan nuyi hin qabne waan baay'ee ta'e mee dhaggeeffadhaa kana. Teefufa. Afaan Oromoo VOA afaan Oromoo har'a Dr. Abiy ifaan bitanii gabaasaan naannoo didanii maalitti jirtu sin Oromoo ukkaamsaa jirtu bilbila isaanii argannee gaafannee naan hayyama gaafanna nuun jette miidiyaan VOA afaan Oromoo. Irra deebi'aa dhaggeeffadhaa irra deebisee isin dhageessisa. Uummati qotee bulaan biyya keessaa eeguma jijjiiramatti micciiramatti Oromoo naqanii booddee jechaadha. Gaafa uummati miidhaa akkasiin nurra gahaa jira jedhu iyyama gaafannaa. Abiyyiin iyyama gaafatanii dabarsu. Kunoo argaatti jirtu VOA BBC'n keessa ba'anii cobii keessatti dhiigalmaan Oromoo akkasitti dhangala'ee utuu uummati viidiyoo irra gaan lafa jirutu hawaasii himachaatti jiru lakki qaama biraatu rukutamee jiranii qaama mootummaa ta'anii shoror keessaa akka jiranitti egaa waraana bilisummaa Oromoo rukutameedha. Wanti isin beekuu qabda waraana bilisummaa Oromoo jechuun uummata Oromoo jechuun waraana bilisummaa Oromoodha. Kanuma pilaanii isaaniitti deemaa jiran. Bitamtee jirti VOA'n kun cubbuu irra kaa'utu hin taane ragaa qabatamaa lafa jirudha. Utuu Oromoo nuyi miidhaa garaagaraa jiru isheen muummichi ministeeraa keenya Oomoo raqaniitu arba eebbisanii gafarsaa wajjin suuraa kaa'anii jedhanii nuu gabaasu jecha. Dhaggeeffadhaa. Isa booddee dhimma ajandaa PP'raaf seeseen wallaggaratti pilaanii maaliitiin deemaa jiru Oromoo maal gochuuf deemaa jiru immoo bal'inaan irratti dubbannaa namoonni barbaadan kottaa yaada keessan kennadhaa ifaaf bilisaa. Ameerikaa afaan Oromoo VOA afaan Oromoo har'a Dr. Abiy ifaan bitanii gabaasaan naannoo didanii maalitti jirtu sin Oromoo ukkaamsaa jirtu bilbila isaanii argannee gaafannee naan hayyama gaafanna nuun jette miidiyaan VOA afaan Oromoo. Heyyama gaafataniitu miidhaa Oromoo gabaasu abiyyi heyyama gaafatanii abiyyi sajjeessaa jiru heyyama gaafatu jechaadha si'achi hooggana isaanii ta'e maaliif dhimma lafa furachuu maaloo meeqan isaanii bukaanii jiru bara as VOA keessa kan jirtu meeqan isaaniitu TP wajjin harka wal keessa naqatee jira inni durii nafe innummaa godhi keen sagalee warra VOA irraa dhaga'an guddadhe beekadhu har'a baay'ee afaan nalbee waan biraa keessa jiru addunyaa biraa keessa jiru lafa furatanii kennameef wanta ta'eef qabsoo Oromoo yeroo lafaan gurguramu irra gahamee jira. Kan isaanii badaayyuu miti maal warri waggaa 40-50 qabsoofne jira irra Oromootti taphachaa jiru miti. Gabaabaatti karoora pilaanii isaan baafatanii deemaa jiranii waraana mootummaa Itoophiyaan qabdu hundumaa wallaggatti kan guuranii har'a obbo Daawit karaa peejii isaaniitiin ibsachaatti jiru. Kaleessa taatee gidduu kana ta'aa ture callisee mana hordofaa ture. Ijoollee daalattii keessatti leenjii addaatiif achi keessa ta'anii miidiyaadhaan hojjechaa turanii akka waan gadi ba'an fakkeessan hidhaa keessa akka waan ba'an fakkeessanii kaleessa farsuun maalidhaa? Pilaanii Abiy ifaan baafatan humna guddaa irraaf jilaan waraana bilisummaa Oromootti bobbaanne qellem wallaggaa fi wallagga lixaa keessaa daaraa goonaa horroo keessa daaraa goonee wallaggaa arfanuu keessa daaraa goonaan isa booddee Oromiyaa kana waan barbaanne gochuu dandeenyaadha. Amma hanqinni bulchiinsaa akka hin argamneef mee dhagaa turteetta gaafa Oromoon cobii keessatti gindabara keessatti achuma morma jalatti finfinnee morma jalatti gaafa dirooniin tumamaa ture abbaa gadaa guyyaa tokko gadi baatee dubbatte dhageessee beekta gaafa Oromoo wayii fiduu barbaadu gadi baatee dhufte ajandaa uumuu barbaadu inni kun garuu isa kana miti. Guyyaa 14 gidduutti egaa guyyaan 14 kun lakkoofsa seexanaati ta'een beeku yeroo hundaa 14 jedha mootummaan 14 nuu kenna yoo baate jeettol butaa jechaadha waraana balleessuudhaaf amma pilaaniin mootummaan baafatee Daawit wajjin deemaatti jiru
jalqaba waraanaan akka hin dandeenye mirkaneeffatanii hololatti seenanii jiru. Hololli sunis badaa bu'aa waan dhabeef amma fallisaan qaban akka waan kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo nama tokko irratti hundaa'ee jiruuti. Yaadi isaanii maal jedhan? Humna qabdu hundumaa dhangalaasi marroo duwwaa ajjeesi. Maaliif? Isa kana qabanneera, giddu galeessa qabanneera, kibba qabanneera, achi qabanneera, as qabanneera, warra isa jala jiran qabanneera, isa duwwaa mataa jabaate malee waraana kana akka barbaanne gochuudhaaf nuyi aangoo isaa qabna. Seesee obbo Daawwitu kana qopheeffatee gama pilaanii kanaan socho'attee jiru. Kanaaf yoo inni du'e waa dogoggoranii beekadha. Qabsoon bilisummaa Oromoo abaawoon kaleessa gaafa hooggannoonni isaa hundi isaanii boolla tokkotti 11 isaanii daaraa ta'anii darbani qabsoon Oromoo yeroo sana bada ture utuu baduura ta'e utuu hooggana ajjeesuudhaan qabsoon Oromoo maseena ta'e utuu karaatti hambisuun hin danda'ama ta'e bara sana karaatti hafa jechaa. Har'a isaan tokkitti marrootiif waraana Itoophiyaan qabdu hundumaa guuranii Wallagga kan tumsiisaa jiraniif uummata sana balleessuudha. Maqaaf waa'ee warra shinniigaa nutti dubbachaa dhagaa guddanani. Seessotarraa dhagaa guddanne kaleessa hooggana nutti fakkaatanii jecha. Maaliif? Addi bilisummaa Oromoo kan inni baduu dadhabeef dhugaansa sababa dhiiga dhugaaraan kaayyoo dhugaara dhaabbatee baduu dadhabeef. Hooggannoonni isaanii immoo cichoomina isaan qaban boolla tokkotti walii wajjin dhumuudhaan akka Oromoon gandaan amantii waliin qoqqoodne jiran nutti lallabaa ba'an. Egaa hoogganni bara sanaa hoogganni jiru jedhame kutaa Oromiyaan tumaarraa walitti bobbe boolla tokkotti gannamme kan qabsoon Oromoon fashaloofne kan qabsoon Oromoo karaatti namne har'a yoo marroon du'eetu karaatti hafa. Gammee jiraatti du'ee jira moo seenyi du'ee jira moo hoogganoota kabiraa liibaan fa'aa du'ee jira. Dubbichi sammaa taaksii foorsii keessaa hattoon nama gadi baatee haasa'uu barbaade yaada seetti walii wajjin taatutte har'a abaluun dubbanna maaf hin dubbattu reettu. Amma jarri waraana keessatti harka naqatanii diraamaa seeseen dhuftee karaa borootiin karaa guddinaa fufaa sanaan diraamaa hojjetanii qabsoo Oromoo takaaluudhaaf waraana keessatti illee qoqqooddi hin dagatu yaa Oromoo. Tokkoffaan diinni qabsoo bilisummaa Oromoo daaskooraa keessa warra taaksii foorsii keessa hojjechaa jirtu warra seesee wajjin hidhata qabdu. Sagaagalummaa siyaasaa birriidhaan aangoo seenasii aangoo qabachuudhaaf achirraan immoo walitti nyaachisaa deemuu barbaade jecha. Jara kanaa wajjin neetwoorkii diriirfataniitu amma gaa pilaanii isaan baafataman guyyaa 14 kennan. Wallagga keessa irraaf jalaan waraana bilisummaa Oromoo balleessanii isa booddee seesson nama kilaasteriidhaan Oromiyaa bushuudhaaf. Kukkutatanii jecha maal jedhanii yeroo darbe Taamiraan Nagaraa kan jedhamu tokko jira. Oromiyaa diiguun baay'ee salphaadha jedha. Kilaasteriidhaan bushitaa jedheetu lallabaa ture miidiyaa naftanyaa irratti. Isa kanatu har'a karaa Obbo Daawwit fa'aa dhugoomuu barbaada. Warra mana dhaa keessaa kaleessa daalattii keessa taa'ee dachaasaa wiirtuu fe'e feesbuukiidhaan kan diraamaa hojjechaa ture. Kan ganamaa galgala barreesse. Adiminiiraam sagalee haqaa irratti inni peejichi kan Obbo Daawwit yoo ta'u maleessa. Fakkeessitoonni tokko tokko si lakkoofsa akkasii baasne kanaan banamee jira nama argeeti maaloo achi geessi as geessi isaan ta'etti dhimma ba'aa jira isaan ta'etti hojii hojjechaa jira maal jira nama guyyaa 14 kaa'anii jiru guyyaa 14 keessatti akka pilaanii isaaniitti hoogganni waraanaa waliigalaa marroon ajjeefata isaan amma waraana bilisummaa Oromoo kana micciiranii nagaadhaan jiraata kilaasteriidhaan Oromiyaa bubbushoo ilaalcha nafxanyaa afaan Oromoo dubbattu isiniin jedhedha warri seesee kun nafxanyaa afaan Oromoo dubbatti sababa afaan Oromoo dubbatte duwwaaraa fidu Oromoo jettee si goomsitiin ala siyaasiseen deemtuuf nafxanyaan aangooratti eenyuuf iyyuu nuti haadha seefiiti iyyuu nuti wal duguugaa deemte jarri kun immoo isee iyyuu caalu bara sirraa bareeda beekan isa kanaan har'a Oromoo joonjessuuf guyyaa 14 kaa'anii jiran akka isaaniitti torbee lama gidduutti waraana kana balleessuudha ofii baddee ergamaatti garuu loltuu isaan horroo keessatti ittiin nama duguugaa turan amma baay'ee see baqatee gara shawwaatti ol kutteechi shawwaaraa safuura kutaa jiru wanta ta'eef mukarraa ceetaa'anii jiru. Abdii kutannaa kan ammoo maaliin of jajjabeessam waraana mootummaa isaaniitti bobba'ee guyyaa 14 booddee kilaasteriidhaan obbo Leencoo faan walitti yaa'anii diimaa faan kun walitti yaa'anii darra ilaala argite kaleessa nama gargar ba'anii yaada garaagaraa qabu fakkaatu. Gaafa Oromoo cabsuudhaaf gaafa Oromoo garuu dhaqanii diina jalatti takaaluu qabu kaayyoon isaanii mul'ati isaanii hawwii isaanii tokko ta'etu waltajjii tokko irra ta'anii mari'atu gamaaf gamana ta'anii garuu tokkoof deemu bu'aa tokkoof deemu maal Oromoo nafxanyaa jalatti gadi qabanii isaan aangoo isaanii qabatanii itti fufu. Hidhaaraan baane jarri eegumsa irra turan hattummaan isaanii tukummaan isaanii waan irratti batame da'oo ta'anii achi keessa ta'anii kompiitaraan hojii isaanii hojjetachaa turan amma maanni qaawwaatu mul'achaa jira Oromiyaa amma waraana gaachii ajjeesanii hooggan ajjeesu akka waa waraana guutummaa lafarraa fixaniitti yaadu isa booddee ijoollota kanatu babbaafataniitu aangoo kennuuf Oromiyaa keessa
Seenyi isaa obsa abdiisaa gaafa keenya adeemne maal jettu beektu namatu gaafatee jennaan. Maannennaan waraanni bilisummaa Oromoo gaafa biyya qabatu hanqina nama baratee jira wanta ta'eef hanqinni bulchiinsaa akka mul'annee fi bulchiinsa irratti barachaa jirra jettee namatti himti. Amma bulchaa Oromiyaa ta'u gaafa Oromiyaan bilisoomtachaadha. Hawwii akkasiitiin deemtise. Mootummaa isaaniitti ergi basaasummaaf deemte garuu akka jettee namatti himaa turte. Amma jarri kuni humnoota manadhaa keessa teessisanii diraamaatiin jara keenya ragaa wajjin isinitti himna. Amaan fileen manadhaa keessa taa'etu ajaja waraana horroo guduruu keessa jiru. Waraana murna seesee faqqadaa abdii isaarraan hoogganamuuf ajaja kennaa ture. Amsaaluudhaaf ajaja kennaa ture. Akkamitti waraana mootummaa wajjin ta'anii waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf akka deeman. Har'a fira ta'anii har'a galagashatanii dhufanii hidhaa keessa jiru. Jiranii nutti midhaa keessaa ba'anii. Isaan iddoo qananii keessa ta'aniitu hojii mootummaatti kummaa isaanii hojjechaa turan. Har'a gogaa baa'otiin Oromoo goomsitaa jecha. Fakkeessitoonnis taaksii foorsii keessa jira kan jettu achi jiru asis jiru. Walwaallee beekamtu hattuu beekamtu milishaa gandaatu har'a taaksii foorsii keessa galeetu ani isaa baasaan jireen bukoo sana gadi baasa. Eenyuun kee tokkoon kee gadi baate booddee afaantu naal ba'e jechuun kee namu. An bukoo isin keessan abalu bukoo qaba abalu bukoo qaba gadi baasi bukoo maal nu godhanii. Bukoo bisheessinee nyaachuu barbaanne. Bukoo kee gadi ba'u yeroo sana isa qulqulluu irra kaa'anna. Bukooraan waliin doorsisi yoo dhuguma haqa qabaatti gadi ba'e dubbadhu. An bukooti qadaadee teessuun lallabaa jira beekadhu. Hattootatu caala. An gandi koo yoo itti tole gaafii Harargee taati gaafii Shawaa taati gaafii Wallagga taateetu uummata joonjessuu barbaadde as keessa. Qilleensa laalte windi beeniin ta'e windi beenii duwwaara qilleensa laalee kallattii qilleensa irra kan naanna'u. Kutadhu raqee oppiidoo makeetti galii lallabadhu akkuma seesee kuti asii garuu waraana fakkaachaa asii waraana irratti diraamaa hojjechuun hin danda'amu. Hattoota akka kanaatu har'a diraamaa hojjechuu barbaada. Kanaaf kilaasterii kanaanitu har'a diinonni Oromoo kun Diimaan fa'aa kun obbo Leencoo fa'aan Daawwit fa'aan kun walitti yaa'anii dhufaniitu har'a Oromoo gaa mootummaan guyyaa 14 keessatti Wallagga keessaa diina waraana bilisummaa Oromoo daaraa godhee balleessa pilaan isaan baafatanii deeman sitti maala. Isa booddee kilaasteriidhaan Wallagga Oromiyaa kana kukkutanii bushachuudhaaf deemu jecha. Isuma namtanyaan pilaanii lafa kaa'atte karaa ergamtoota isaanii ijoollee goobana daanceef ijoollee qadii daawwanna beekanaan Oromiyaa irratti dhugoonfachuudhaaf sochiitti jiru jecha. Biddeen abjuu nyaachaa jiru bara. Isaan guyyaa 14 kaa'atanii bara. Waraanni isaanii lafoo hafuura citaa jira bara. Waraanni isaanii irra keessaan xiyyaara isaanii gargaaraman bara uummata nagaadha. Kan inni biillaa keessatti fixaa miti. Kan inni cobii keessatti fixe miti. Waraana bilisummaa Oromoo dhisee waraanuma isaa baqachaa jiru. Waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo baqachaa jiru makiinaa lama guutuu daaraa godheera bara. Ashaagireen. Waboora se'ee waraana isaa. Keenya lolaa waaqaan isa kana bara. Walumaa walitti deebisanii jedhamu suma kana. Iseen garuu munni seesee obbo Daawitiin hoogganamu garuu abaawoon soodaree abaawoon maalee kee walitti yaateerra kilaasteriin Oromoo gurgurachuuf immoo kofoonaadhaas jechaadha. Biddeen abjuu nyaachaa jirtu. Dhugaa rabbiin isiin jira waraanni bilisummaa Oromoo biyya isaanii qabata kan jalqaba baqatu garuu abiyyi miti. Obbo Daawiduma warra masharaan qaaqaa jiran kan obbo Leencoo mafaa kanatu jalqaba bada biyya sana keessa. Yookaan xiyyaaruma abiyyiin ittiin deemtu jira wajjin duukaa badu. Har'a miila tokko Kanaadaa kaanii miila tokko gullallee kaanii diraamaa hojjechuun hin danda'amu. Furachuun dirqama. Kanaaf akkasi warri hidhaadhaa baatee fakkeessanii dachaasaa wiirtuu fakkaatota warra achi keessa baatee hidhaa keessa hin turre jarri. Isaan hojii tokkummaa isaanii mana hidhaa keessa taa'anii feesbuukii isaaniitti gargaaramaa ergaa isaanii dabarfachaa holola waraana bilisummaa Oromoo deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo irratti barreessaa turan amma isa gadi ba'aniitu hojiitti seenanii jechaadha. Eegumsumatti kaasanaaniitu hojiitti bobba'anii jechaadha. Maaliif namoota funaansisuudhaaf. Akkuma warra abbaa torbee jiranii ijoollee qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee keessa dubartittiin kun lafarraa duguudde ergama obbo Daawit Fee lafarraa duguugan kana amma immoo kan biraa maal deengada guyyaa saafaa miti moobiyoon baqqalaa Finfinnee walakkaatti kan qaa godhanii waraanatti maxxansuudhaaf tattaafatan. Kanaaf Oromoo dammaqii qabsoo kee eeggadhu. Qabsoon bilisummaa Oromoo marroo irratti hundaa'ee miti kan inni jiru. Kaayyoo irratti hundaa'eetu jira. Biddeen abjuu nyaachaa jiru bara. Maal marroo kana gooftanii Yesuus yoo akka amantii kiristaanaa sima tokko du'ee kee bara. Marroo kana mootummaan ishee meeqa ajjeesee viidiyoo isaatiin suuraa isaatiin nutti agarsiisaan turre ibsa meeqa baasanii du'eera jedhanii lallabanii nutti maan turre. Inni istaniire nama du'e moo eeka inni bara. Waaqa jiranii waaqessu waaqa keessanii beekadhaa inni. Isin warra seesee fi piippi waaqa keessanii marroon beekadhaa. Du'a moo eekeera kasin ajjeesnaan du'e eekeera.
Kanaaf warroota akka kanaa qabsoo bilisummaa Oromoo sakaaluuf ganamaa galgala tattaafatan har'a Oromoo kilaasteriidhaan kukkunna jiranii ilaalcha nafxanyummaati. Nafxanyaan afaan Oromoo dubbattu munni seeseetiif abaawwan sodaree ODF maalan wal ta'uudhaan har'a Oromoo joonjessuudhaafitu tattaafachaatti jiru jechaadha. Yaadaan malee miti bar lafarratti miti. Oromoo kanaan goomsina. Oromoo akkasitti qalbii isaa cabsina. Ofii cabdee badda. Gabaa galgala salphachaatti jiru beekan. Warra kallattiin naqidii natti galee wayyo budaawidii mannaadha. Warra kallattiin naqee PPT dabalame wayyi. Al kallattiin dhibba keessaa dhibba biyya wajjin hojjechaa asirraa garuu qabsaa'ota zuumirratti dhumanii parsantii 80 nurra jiran jennee maallee hin gadduma. Ji'a guuteera. Sagalee xinnoo duwwaa nu ergani bare warri achi keessa ture. Sagalee isaan nuun malee waan tokko ta'uu hin danda'u. Oromiyaan nu duwwaatu nuun bilisooma. Warra nu malee jette jarattiin. Na maleera malee nu malee gargari jiru. Nu jechuun walii gala jechuudha. Na maleera isaan. Akkasi diraamaa hojjetu jechuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo gatachiisuuf Oromoo dhabama gochuuf baay'ee tattaafatanii akkasitti. Emme yoo du'e sanyii yoo du'e maroo yoo du'e gullachi yoo du'e liban gurraachaa yoo du'e qabsoon Oromoon du'e jechuun dogoggora guddaadha. Ayyee bakka nagaan dhuftani yoo jiru. Oromoo koon jedhama. Kanaan dura meesajii tokko si ergeen ture silkii si ergee si ga'eera. Iyyoo. Yakki karaa feesbuukii duraan karaa obboleettii sana. Okay, naan ilaala. Karaa obboleettii sana yookiin ishee gaafadhuuti maaliif asirratti dubbachuun barbaaduuti si wajjiniin haasa'uun barbaada. Gaariidha. Amma yaada maalii kanaaf ishee amma yaadan qabdanii wanta deemaa jiru. Ammaaf yaadan qabu badaa waan kana keessa badaa yaadan qabu yaada gara biraan siin mari'achuu barbaada malee. Tola rakkoon hin jiru. Fayyaa ta'e. Egaan dhaggeeffattoota daawwattoota keenya kanaaf namoonni yaada qabdanii kottaa yaada keessan kennadhaa ifa bilisaan gadi baatii warri gadi baatanii dubbachuu dandeessan wanta dubbachaa jiru irraa ajandaa mataa keessaniitu hin taane ajandaa irra dubbachaa jiru irratti miti jettanii warri falmitanii yoo jiraatan kottaa warri yaadichi bira dhaabachuu dandeessanis daqiiqaa muraasa isiniin kenna. Garuu gabaabumatti waan tokko jechuu barbaada. Obbo Daawwee hin dogoggorina gabaa galgalaa barcuma ulfinaa abbaatuuf jala baataa isin teessuma keessan maqaa fi aangoorran jiraadhaanii aangoo ijoollee qadiidaa irra jirtu malee aangoo Oromoo rakka hin jirres isinitti himuun barbaada. Sanaaf jecha salphina boollatti akka deemaa jirtan salphina warra du'e wayya beekadha. Amma obbo Galaasaa namni waa'ee isaanii kaasuu jiru kana booddee. Daba biraa waan hojjetanii qaban gara fuula Rabbii deemanii jiru waanta ta'eef. Isin garuu utuu lubbuudhaan jirtanii cubbuu kana jiran goraatti jirtu. Feesbuukii jijjiirrachuu miti yoo danda'ame waan biraa jijjiirratanii yoo dhuftanii Oromoo jalaa bahuu hin dandeessan. Maaliif dhiiga qulqullootaa dhangaleetu isin qabee isin iyyisiisaa jira. Namni waan wareegaa nyaate immoo ofiin of hima. Isa kanaan duraatu har'a akkasin cubbuu keessa bukooftanii akkasin diinaa wajjin taatanii Oromootti taphattan Oromootti qoostan isin taasisaatti jira beekadha. Quba qabaa tiippii garasitti nafxinyaa garasitti diinni qabsoo bilisummaa Oromoo warra seeseera warra maqaa baawwatiin daldalu kanaadha. Kan waraana bilisummaa Oromoo keessatti PP'n irra waraana bilisummaa Oromoo keessatti waraana ijaaruu hin dandeessu. Waraana bilisummaa Oromoo fakkeessitee waraana ishee ijaarrachuu ni dandeessi. Waraana keessatti garuu waa ijaaruu hin dandeessu. Nafxanyaanis waraana bilisummaa Oromoo keessatti waraana ijaaruu hin dandeessi. Waraana ishee mootummaatti ergitee Oromoo ajjeesuu dandeessi. Jarri kun garuu maqaa kaleessa qabsoo irra turedha. Maqaa kaleessa qabsoon hoogganaadhaan obbo Daawwee Faan garuu waraana bilisummaa Oromoo keessatti waraana ijaaranii maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata Oromoo saamu uummata Oromoo ajjeesu. Ragaan lafa jira faqqadaa abdii isaati. Ajaja obbo Daawwee irraan fudhadha jedheetu horro guduruu keessatti nama duguugaa ture. Dameen isaanii qellem keessa turedha bara. Yaaddessaaf caalaan kan hoogganamu. Wallagga lixaa keessa turedha. Ibsaa fa'iin kan hoogganamu. Warra shanee gumii sabaatu bilbileemini kan haasofsiise ragaa Afrikaa qabna bara. Kana caalaa maal gootu? Kana caalaa Oromootti maal taphatu? Dhugaan Oromoo garuu guyyaadhaa guyyaatti eenyummaa keessan saaxilaa jira. Kana caalaa salphachuuf immoo jirtu. Oromoo arguuf jirtu. Dhummi isaanii maal akka ta'u arguuf jirtu. 14 booddee maal taatu? 14 mini 54tti yoo waraana bilisummaa Oromoo balleessitanii guyyaa 14 mini waggaa 14tti yoo mootummaan keessan hin balleessu isa booddee maal taatu? Har'a gammachuudhaan
dirooniin uummati wallaggaatuma musiniif gammachuu ta'e guyyaa 14 booddee bineensi cin du'a bineensi sin caale jira. Goota Oromoof Oromiyaadhaaf aarsaa kaffalaa jiruun bineensa jettu isin warri Oromoo diina jalatti qabsiistanii horroo keessaa karaa fakkadaatiin lafarraa duguugsisaa jirtan abadan. Kanaaf Oromoo jabaadhaa. Amilee isin cabsu waan guddaa bukoo guddaatu gajjiguuf jira. Dhimma taaksii foorsii kanas haa dhufanii beekaadhaan bukoo isaanii baasaniidhaan inni itti bubaa jiru kun gada jissani yeroo sana irra deemnee toshineetu ni bukoon barbaannu ni bishaataa barbaannu dhaloota qubeeti. Iseen kaleessa akka jaljeessaa hudduu seerra taa'aa seerra waa qabdu hudduu seerra akka jaljeessaa godaannisa qabdu isa teessootti gasukkuumaa kan biraatti quba qubuu barbaaddi. Barana jaajinee walitti agarsiisna nuti. Maqaa konyeetiin kaleessa saama maqaa dhaabaatii maqaa maaliitiin uummata Oromoo saamaa turte har'a taaksii foorsii keessa nammite guddinaa fuufaa jala nammite neetwoorkii guddinaa fuufaatiin gorsaa bodaa wadi bar guddinaa fuufaa jechuudha. Afuura guddinaa fuufaatu amma taaksii foorsii keessa galaniitu maallaqa saammachaa iseen kaan achi kibbatti erginee sitti erginee lixatti erginee baatti erginee dhaanitu Oromoo joonjessuu barbaadda. Hattoonni tokkoon kee gadi baata. Wanta xiqqaaddeetu jiru. Isa waraanaa wajjin hidhata qabaates tokkoon kee nyaachuudhaaf jita gatii kee. Fakkeessanii wal doorsisanii yaabaluun baasni dhibbanna jettee tokko hattuun tokko jettan. Isa guddinaa fuufaa wajjin dubbattee sun bira jiran sagaleen kan godhu gaas nawwaalu. Maaliif guddinaatti tuqama kan jettu ati isattuu akka guddinaatti. Maaliif guddinaan tuqama jettee kan dubbattu. Guddinaa waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhee taaksii foorsii keessa taa'ee dubbatu. Micciiree waan barbaanne akka durii konyaatti deebine jedhee dubbatu waa isaa dubbata kan jettu maa dubbattaara. Rakkoon isaanii waan beektan sagalee kana akkamitti argate mucaan namaa kan isaan gubachaa jiran. Sagaleen kan guddinaatti waa alan jiran guddinaan mataa sana meeqatti bilbilee abaluutu baasee nama garaagaraa maqaa kaatu deentaa koo mitas. Seexanni isa baasu namni isa baasu harka geera miti waa'een kee. Cubbuun isin qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hanqaattan. Cubbuun sun garuu mataa keessan galaafatan deebi'e. Isa kanatti isaan gubaatti jira bara. Kan tokkoon keetii na bira jira beekan. Bukoo jira bukicha kan nu baase maal nu gora bukoon mana keessa taa'e. Tu bukoon mana keessa jiru maaliif nama gabuudhumu. Kanaaf Oromoo jabaadhaa gadi jissuudhaaf jirra waan tafu tokko hin jiru. Nuyi kunoo baasaa jirra misa arganne miti amani. Bukoon jiru maan guddinaa fuufaa taaksii foorsii keessa taa'ee gara ijaarratee maadhee seesee taaksii foorsii keessa galee guddinaa fuufaa jalatti shuggur galataafaa dabalatee jecha inni ala taa'eetu isa gorsa. Isa keessaan darbanii taaksii foorsii keessatti nama ijaarratanii sochaatti jiru. Waraana keessa tokko waraana yoo barbaade marroo qabadu deentaa qomilan. Marroon qabsoorra hin jiru taana maal marroo waa keessa seeteen kaayyoo jalan deema marroo jalan deemu beekadha. Gammee waa keessan gammee yoo si wajjin dibbee reebe deentaa qoomite. Kaayyoo jalan deeman gammee jalan deeman sanyii jalan deeman. Eenyu hooggana kamiin jalan deeman kaayyoo jalan deema. Haga hoogganaa jirutti garuu nan naga. Irraa mittiqee karaa borootiin karaa fuulduraatiin naxxee waa jettee anaan afaan na qabsiistaa marroon dhaabinaan jedhee na dhaabsisan gammee dhaabinaan jedhee na dhaabsisa sanyii ma gullicha liibantu na dhaabsisa seeti. Eenyu na dhaabsisuu hin danda'u dhugaarra. Hataa jira sanaan hattuura jedhanitti. Maqa balleessiin dubbadhu. Ragaa argannaan akkasitti sagaleen kee gaafa naabu barreeffamni kee gaafa naabu. Miila lamaaniin taphachuu barbaadde beektaa gamaaf gaman. Asii seesee keessa kaattee asii woboo keessa kaattee diraamaa abaa woboo keessa hin taatu. Hattoota kanas kan babal'ise an hooggana waraanaan komadha kanarratti beekadha. Yeroo isaan jalqaba seesee ajaa'u jalqaba lallabaa ture natti. Ji'a tokko nuu kennaa ji'a lama nuu kennaa bu'uura isaatii ga'ee kan keessa galanii diraamaa hojjechuu jalqaban. Gaafa itti maa turre yeroo sana gollichi iyyuu hin galle bara. Ji'a tokko nuu kennaa ji'a lama nuu kennaa jechaatu seesee wal horaa wal nyaachaa sadarkaa saamicha birrii uummata saamurra geessee jirti jechaadha. Bukoo kee immoo gadi baafadhu qaba. Ni bukicha Oromoo na arguu jechaa irra bara. Akkati wal doorsistan hin barbaadan. Tokkoon kee gadi ba'ee dhugaa jiru dubbatu. Oromoo na argu eenyummaa kee. Kanaaf Oromoo jabaadhaa kilaastariidhaan Oromiyaan bulti tokko hin jirtu. Guyyaa 14 jiran guyyaa 14 gaama torbee tokko qabataniiru. Torbee tokko isaaniif hafaa isa booddee waraana bilisummaa Oromoo hoggana waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kana keessa marroo ufaan ajjeesu akka yaada isaaniitti Oromiyaa seeseeraa fi walitti yaatee jechaadha. Soodareen maaloon kee hiiltan soodaree walitti yaatee dheedheef walitti yaanitu Oromiyaa kilaastariidhaan bushuu. Kilaastariidhaan bushuu miti kilaashiidhaan dhumuuf jirta. Yoo waraana bilisummaa Oromoo jala dhaabbattee edde ta'eef.
Amma kana yookaan nurra turse beektaa qabsoon keenya akka galmaan keenya jiru. Gantootaa fi hattoota akka kanaa, gantootaa fi saamtota akka kanaa qadaadanii bira darbuudha beekaa. Waa'ee Tigree dhaadheessa namni. Tigreen kunoo akkasii, Tigreen uummata xinnoo raba. Tigreen jalqaba kan isheen goote fakkeessitoota warra seeraaf qabsaa fakkaata. Jalqaba tokko irra gaafa dhaabbatan. Warra qawweema baatee ka'e. Warra laalcha. Warra boomuu biyya isaanii hin qabne. Warra saba isaaniitti namanne. Warra Itoophiyaa jiree lallabachaa ture of keessaa qulqulleessaa deemu. Ilaalcha tokkotti galte. Kan keenyoo Oromoon hammataarra jira. Kanaafuu piiloon nu keessaa baate bara. Yaadatta 2017 hiriira duwwaa miti mootummaa wayyaanee kan akkasiin abdii kutatee baddu taasise. Abbaa torbe hojii abbaa torbeeti bara. Kaabinee mootummaan federaalaa taa'ee Finfinnee taa'ee ajiitti erge qe'ee keessa kaabinee 10tu jira beekan. Yoo baate 10 5tu jira. Uummata 5,000 10,000tu ergaa jiraatinitu uummata doochaa oolti. Kaabineen 10 qe'ee kee keessaa qulqullooftee namni 5,000 nagaa jiraachuu moo? Kaabineen 5 jiraatu namni 5,000 10,000 dararamaa jiraatu irra wayyaa irra dibaa. Kaabineen du'uu qabdu. Kaabineen nama mana sabboonaa kan agarsiistee dargaggoo Oromoo kan lafarraa duwwuusisu gaafa kaabineen miidhamtu obbo Daawit Faa gadi ba'ee iyyamu. Hojjettoota mootummaa teenyu bu'e. Kaabineen iyyuu dhiisaa waraana bilisummaa Oromoo ba'a. Isa dhiisi milishaa miila qabeelaa iyyuu itti bu'aan jiru ba'a. Gantoota dhiisanii bira darbuun immoo maal godhe gatii waraana bilisummaa Oromoo kaffalchiisaa jira. Uummata Oromoos gatii kaffalchiisaa jira. Sin dabalatee warra gantoota qabsoo Oromoon hooggana jechaa diraamaa Oromoo irratti taphatu warra harka laattate har'a qabsoo Oromoo irraas immoo gaafa Oromoo nama waraana bilisummaa Oromoo birgeediidhaan rukutaa dhufaa jira kaam. Hojii kana keessa akka waraana bilisummaa Oromoo biraa waan arganne kutatanii dhufe. Yoo arguu jiru yeroo gabaabaa keessatti burjaajii tokko kaasuuf jiru giddu galeessatti maaliif hattoonni Oromoo keessa turte. Eebbisaan kee maaluun kee kun ol yaa jetti wanti ta'eef jara kana waraana bilisummaa Oromoo kun zoonii giddu galeessaa galee jiranii jaruma bocanii Oromootti agarsiisuuf deemu beekan. Qaruuteen ganamaa galgala isin jala jirti obbo Daawwe dhiisa. Cubbuun kun dhiibee isunumaan fe'ee isin galaafata dhiisaan malee kabajaan isin gaafanna. Eessa ga'uu hin dandeessan? Abadan hin jiru ni duri. Amma neetwoorkii guddaa waan qabdanii fi caasaan ijoollee qadiidaa waan nabee addunyaa guutummaa waan jiruuf isinitti fakkaate miti. Utuu caasaa guddaa qabaachuu, utuu meeshaa guddaa qabaachuu, isinillee caasaa duwwaa qabdu meeshaan qabdan miti. Wayyaaneen hin kuftu turte. Maali ni bara sana beennu malee darkiin Afrikaa guutummaa miti addunyaa irratti sadarkaa irra jirtu ture beekadha. Ameerikaa fa'aa doorsisaa ture miti maal. Waraana qaba baay'ina waraanaatiin meeshaa waraanaatiin garumaan guyyaa isaa qalxamii cite. Wayyaaneenis abbaa manaa fara mana wal shakkisiistee tokko shaniin ijaarte dhumarratti hin godaante. Isin warra ijoollee qadiidaa warra gandaani wal ijaare warra laalcha wal fakkaataa qabu duwwaaraan of ijaare dhiisaati inni abbaa manaa fara mana wal shakkisiise yukkuteera. Barumsa ilaalame siyaasa beektu mini shirarraa meegara siyaasaatti deebi'a wayyaaneen maaliif kufte jira. Ijoollee qadiidaatiin qabsoon bilisummaa Oromoo galma gahaa jechuun biddeen addunyaa nyaachaa jirtu. Lafuma qadiidaa deemuun keessan hin hafu. Dhummi keessan dhuma qadiidaa ta'a. Akkuma ijoollee qadiidaa hoogganaa jirtan. Teessuma keessan jalaa abiddatu boba'aa jira isiniin agarre garuu. Qinqanaa'ee urraatti jira. Isinitti fakkaate garuu dubbiin dubbii dhiigaati. Qabsoon bilisummaa Oromoo marroo irratti miti kan inni bu'uureffame. Qabsoon bilisummaa Oromoo gammee yookaan sanyii yookaan liiban irratti miti. Hooggantoota isin amma ajjeesisuudhaaf barbaadan kan irratti miti. Kaleessa dhaloota gaafa barsiisamaa ture kaayyoon adda bilisummaa Oromoo. Addi bilisummaa Oromoo hoogganni isaa 11 boolla tokkotti jalaa dhumanii dhaaba jiraachuu danda'eera jedhameeti kan nuyi baranne dhugaa rasin. Maaliif dhiiga qulqullootaan dhangala'e wanta ta'eef. Isin irra garuu hooggana tokko ajjeestaniitu Oromiyaa burjaajessitanii faannoo keessan milishaa keessan faqqadaafaa fakkaattota faqqadaa shiftoota warra maqaa waraana bilisummaa Oromootiin daldalu kana walitti hartanii kaatanii kunoo akka duriitti deebine jettanii Oromoo ijoon jessitu. Abadan hin jiru biddeen addunyaa nyaachaa jirtu dhiisa. Kanaaf Oromoo jabaadhaa. Waraanni bilisummaa Oromoo kunoo sadarkaa inni irra ga'ee jiru meeshaa inni hidhachaa jiru yeroo darbe dubbatee ture marroon. Maal jedhe waan mootummaan karatees hatees fide keessaa kan harka keenya jira diroonii duwwaaraa. Kanaafuu waan gootummaa waraana bilisummaa Oromoo miidiyaan qabnu balbalaa odhise. Qorotaa hidhee maaloo hidhee jette haxxee hidheeti waraanni bilisummaa Oromoos kan daaraa godhaatti jiru. Yoo xinnaate makiinaa 30 guyyaa tokko 2 gidduutti fixeera daabus irratti. Warra Benishaangul Gumuz irraa gadi yaate. Utuun Tigreetu qorotaa hidhee jedhee lallabe garuu jalqaba bireek niwus jedhee kan lallabe Oromootti meenyu. Miidiyaa Oromooti. Amma dheen gadda taa'ee dhaggeeffadha.
Dubartii Habtaamuu Tasfaayee jedhan kana kuushii irrattitu amma nama haasofsiisti yaada eenyuun haasofsiisa ta'e Dr. Saggaayee ta'u waan akkasiiti. Mata dureen isaa Oromiyaa fi isa waliigaltee jedha. Sa'aatii tokkoof daqiiqaa 30 wayii haasaan. Sa'aatii tokkoof daqiiqaa 30 wayii haasaan keessa daqiiqaan 21 dhimma Oromooti sayyuugaa gidduutti yaada garaagaraa itti makaa daqiiqaa 21 haasaan dhimma Oromoo. Sa'aatii tokkoof wayii garuu dhimma Tigireetii fi Tigraay duwwaarra ture. Iseemti dubbatanii haa tolu baduugaa daqiiqaa 20 nuu kennaniiru carraa wanta ta'eef akkasicha. Mee jalqaba amma dhumaatti yeroo sana san ilaalame miidiyaa isaanii. Haa tolu baduu irraa dubbachaa jira amma eega kun maaliif dhimma Oromootiin dhufte taanaani guutummaa isa kan Oromoo godhe bira kuti. Waa'ee Oromoon nan ilaaluu miti. Viyuuraaf hojjetta yookaan beekamtiiraaf hojjetta taanaani dhuguma waa'ee miti Tigree dubbadhu. Maaliif Tigreen dhufee isii ilaalu wanta ta'eef. Garuu dhugaa Oromoo dubbatte taanaan dhugaan daboon qabdu waan ta'eef namni dhufee isii ilaalu hin jiru. Utuun har'a gadi ba'ee arrabsoo dubbadhe yookaan fanii wayii tokko godhe kuma kitila dhufee na jala yaa'ee na dhaggeeffata beekan. Waan dhugaa gaafa ta'u garuu baqatan. Isin mayyuu wayya daqiiqaa 20 yoo ta'u Habtaamuu jabaadhu garuu dhimma Oromoo irratti gaafa mariisistu mee sa'aatii kee ilaali waan maqaa Oromootii wajjin jalqabde mee ilaali. Sa'aatii dhiyeessite ilaali achi keessa dhimma Oromoo mee qaasofte. Sa'aatii tokkoof daqiiqaa 30 keessa daqiiqaa 21 dhimma Oromoo cimaa jira miidiyaa maqaaf Oromoo jedhamurra. Kuush keessa jirtu yoo tuute iyyuu kuush miidiyaa neetwoork jechuun amma hortee kuushiin dhimma kuush ilaallata dhimma saba biraatiin ilaallata garuu Tigreen kuush miti seen waan taateef. Haa tolu abaduu immoo siyyuu wayya daqiiqaa 20 dubbatteetta. Afuuftuun VOAtii fi BBC'n afaan Oromoo dokumentari mootummaa hojjettee Oromoo ittiin gurra duuchetti. Uummata nagaa dhume waraanatu dhume waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhate mootummaan jette. Gaafa uummati biyya keessaa qotee bulaan itti bilbilu maal jedha? VOA maal jette? Mootummaa gaafannee isinitti deebinaa biyyiin gaafanne dhaggeeffadhaa. Afaan Oromoo VOA afaan Oromoo har'a Dr. Abiy Afaan bitanii gabaasaan naannoo didanii maalitti jirtusin Oromoo ukkaamsaa jirtu bilbila isaanii argannee gaafannee naan hayyama gaafanne nun jette miidiyaan VOA afaan Oromoo. India Amerika afaan Oromoo VOA afaan Oromoo har'a Dr. Abiy Afaan bitanii gabaasaan naannoo didanii maalitti jirtusin Oromoo ukkaamsaa jirtu bilbila isaanii argannee gaafannee naan hayyama gaafanne nun jette miidiyaan VOA afaan Oromoo. Miidiyaa akkasii jechaadha. VOA'n afaan Oromoo maqaaf miidiyaan biyya Ameerikaa taaksii nuyi kaffallu hin jiraattu gaafa Oromoon miidhamu Oromoo ittee jirtiifiidhaaf kan nuyi irraa dubbannu bara. Ilaalcha Itoophiyummaa ilaalcha piipummaatiin booji'amtee hundisee har'a dhugaa Oromoo ukkaamsite an dubbachuu dhiisuun waan tokkodha beekadha. Dubbachuu dhiisuutu hin taane isa Oromoon du'aa jiru isa mootummaan rukutaa jiru lakkii mootummaanii mormitoota isaa rukute malee uummata nagaan ajjeesin jiranii gaafa isaan haasa'an qaaniidha. Seenaadhaaf garuu olmataa. Maaliif Oromiyaan bilisoomuun seenafu qeema sanarratti bor gaafiif teessa. Coobiin irra rukutamee irra haguugamee jiru kun. Nunnuqumbaa rukutamee Giddabara rukutamee Wallagga rukutamaa jiru kun yeroo isaan gadi ba'anii uummati sun naqamee intarviiyuu ta'u ni jira. Gaafa sana maal jette laata? Isarraa dubbatte kan isarra nama nagaa miti kan du'e jechaa jirtu kana gaafa bilisummaa sana maal jetteetu hin balleessita yoo balleessitee kaa'amee jira beekadha. Kanaaf hartee faayidaa mataa isaatiif bololiiti wanta ta'eef miidiyaa Oromoo miidiyaan qabu kanaaf dhugaan Oromoo dhokachaatti jira garuu dhugaa Oromoo miidiyaa sababii miidiyaa dhabneef qabsoon bilisummaa Oromoo karaa hattafe jechuu miti. Anis hin beekuu qabdani waraanni bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo 91 bara dhufee biyya qabate miidiyaan qaba. Dhugaa qaba waraana qaba caccabsee gaafa dhufu maal jedha waraanuma miidiyaa Itoophiyaa ETV maaloo fa'aa jedhamtu kanatu waraanni bilisummaa Oromoo Shaabiyaa fi Wayyaanee ta'uudhaan dhufanii dargii bittinneessanii jedheetu lallabuutti ka'e miidiyaa sanatti dhimma ba'aniitu ibsa kennuutti ka'anii jecha. Kanaafuu jabaadhaa qabsoo keessan bira dhaabbadhaa hin jiru baay'ee kee mul'atu kaameraan qabdu waan ofii. Kanaaf jabaadhaa waan booddeetti nu deebisu tokko hin jiru. Dhugaa Oromoo dubbachuudhaaf booddeetti wanti nu deebisu tokko hin jiru. Oromiyaan kilaasteriidhaan waan isee bulchu tokkos hin jiru. Garuu isiniif wayyoo. Warra kaleessa qabsoon Oromoo irraan ture jedhee
warra arrallee qabsoo Oromoo irra jira jedhee Oromoo joonjessuu barbaadu. Loltoota diinaa taatanii cubbuu qabsoo bilisummaa Oromoo irratti warri gootan ani kan hin jiru bare sarraa duwwaa miti. Cubbuu isaan kana dura godhantu har'a hindaaqoon haatee albee ittiin qalan bakkee baastidha. Cubbuu isaan kana dura godhan dhiiga qulqullootaa isaan dhabamsiisaa turan warra qabsoo haqa nyaatanii qabsoo keessaa baasanii ijoolleen qadiidaa wanna beeduu waan dhaaba sana qabeenya dhuunfaa godhatanii baankii godhatanii guutummaa addunyaa kanarra naanna'anii Oromoo ittiin albaasaa turan kanatu har'a eenyummaa isaanii kan saaxilee Oromootti agarsiisaatti jira. Hin hafu kun immoo yeroo isin afaan nina albee jettan fagoo miti diina raaspaan argitee mucaa shawaa keessa jiru kan qabee kaabinoota qabee kashalabboota qabee gaafa interviyuu godhu maal jedhan afaantu na albee beekee miti afaantu na albee midhaan si darbamu miti. Abiyyiin garasitti kan duguugaa jiru sin beekadha. Uummata nagaa hagamsa keessatti kan duguuddan Horoo keessatti kutaa Oromiyaa keessatti kan duguugsistan milishaa ijaarratanii obbo Daawit. Isinis akka waraanaatti dhiyaatu. Keessumaa Oromoo nagaa cubbuun isin Horroo Guduruu fi Wallagga Ba'aa keessatti milkooftanii uummata Oromoo lafarraa duguugsistan yakka waraanaatiin itti gaafatamtu. Maaliif ajaja isin irraan fudhadhaa jire fakkadhaan ragaa lafaa qabna wanta ta'eef. Guyyaa tokko gadi maanii balaaleffatanii beekan. Ammachi waan jalaa diigamee ol yaa'aa jiranii fi giddu galeessatti dhangaa Finfinnee jiranii isa qophaa'e sanaan waa rukutatanii jira itti deema. Oromoota eenyummaa keessan argaa jira wanta ta'eef. Kan jaame silumayyuu jaame deentaa keenya miti. Jaalagasaa hojii dubbataniiru. Miliyoona 45 keessa reeffa miliyoona 40 baannee deemaa jirraa jedhan barasa. Tilmaama Jaalagasaa hojiitti Oromoo miliyoona 45 bara sana keessa miliyoona 5tu dammaqee jira jedhan. Maadhee garaagaraa ijaarratanii amma isaanii kunuun si bira jirra maaloo jedhanii fi miti. Qaroora inni bosona keessa jiru. Isa fageessee arguu danda'u inni bosona keessa jiru beekadha. Oromoof Oromiyaa bilisa baasuuf inni qabsaa jiru. Isa sin dubbattan miti isa sin dubbachuu kaatan iyyuu ijoollee yaaduu danda'ani. Sammuuraanis warra kuteedha. Egaa gabaa galgalaa gaafa dulloomaa'onni waan taane yaaduu jirama waan ta'eef tarii gabaa sanarra jirtu ta'e isin beennu garuu cubbuun isin gootan deebi'ee isin gaaga. Kanaaf Oromoo jabaadhaa. Kilaasteree Oromiyaan bultuun jirtu seeseeraa fi piippiin ajandaa isaan baafatan bultii 14 booddee waraana bilisummaa Oromoon balleessu qilleen keessaa Wallagga lixaa keessaa isa booddee zoonii kibbaa kana gaambittinneessina jedhanii ta'e hin beeku. Pilaanii isaanii Wallagguma duwwaarama ammaaf guyyaa 14 keessatti achitti hoggana waraanaan ajjeesu akka yaada isaaniitti isa booddee Oromiyaa kilaasteriidhaan bushu pilaanii nafxanyaa dhuunfaa dhugoomsu jechaadha. Abbaa gadaa haadha garaatiif abbaa garaa guurrattee dhufte Oromoon sirna gadaa qaba malee abbaa gadaa hin qabu yeroo ammaa kana. Hambaan harcaatuun seessa jirti Booranaaf Gujii keessa jirti. Sansanarraa hafe mana dhugaatiitti wajjiniin sirbaa reeffarratti hidhatee wajjiniin sirbaa gaafa Oromoon duu afaan qabatee dhiichisaa waajjira banatee keessa ciisaa har'a Oromoo joonjessuudhaaf abbaa gadaa dhiisiiti eenyuun fidiiti kottu. Oromoon goomu tokko jiru. Abbaa gadaa abbaa amantiin qabnu yeroo ammaa kanatti miti. Amantiin jira. Abbaa amantii fakkeenya musliima keessaa raayyaa abbaa macaa tokko itti isaati jira. Amantiidhaafis dhugaa Oromootiifis kan dhaabbatu. Luba tokko ture beekii keessa kiristaana keessaan akka eega guddinaa tumsaa du'anii eega lubi guddinaa tumsaa du'anii lubi ka'ee faarfattoota uummata fuudhee bara wayyaanee sana keessa hiriira ba'ee Oromootti agarsiise dhugaa wangeela baate wayyaa lubummaa uffataniitu mandii keessa naanna'aa turan. Lubi sun jiru ta'ee du'e isaanii beeku malee. Eega lubi guddinaan du'anii asitti jecha amma luboonni tokko jiru kan akka Bantii Ujuluufaa luba Bantii Ujuluufaa warra jedhaman amma jiru as biyya bakkeedha warra dubbatan. Miti isa biyyaan dubbachaa jira warra biyya bakkee kana keessa darbanii jiru. Carraa miidiyaa dhaban iyyuu malee jiru dhugaa wangeelas dhugaa Oromoos wal faana fuudhanii warri deemaa jiran jiru daasporaa kana keessa. Biyya keessaa garuu tokkitti isaanii sanan arge. Bara wayyaanee keessa uummata fuudhee kan bakke. Lubarraa kana ta'e gamas. Sana badaan dubbannu lubaan dhuftee Oromoo goomsuu sheekiraan Oromoo goomsuu sheekii biltsiginnaatiin luba biltsiginnaatiin abadan kuteera barrisa. Argineeraan hoolaa qaltanii sangaa qaltanii nyaatanii dhiiga jettanii walitti dibdanii fafa Oromootti dibdanii darbitan beekadha. Hin daganne waggaa 3-4 waggaa 50 isaan jiru. Kanaafuu piippimaa wajjin baddu Oromoo jabaadhu qabsoo kee gadu waraana kee bira dhaabbadhu waraana kee gargaare. Waraana bira dhaabbachuu dhaqee Oromoo bilisummaa Oromoos ammas uummata Oromootiif ergaa waraanni bilisummaa Oromoo dhaamaa jiru. Lafa waraanni bilisummaa Oromoo bilisoomsu gadi hin baatanii hin gaaga'amina. Haa bilisoomsu bulchiinsa yeroo dhaabbata. Maaliif jarramma abdii kutannarra jiru. Dirooniidhaan uummaticha fixuudha murtoo isaanii murteeffatanii ka'an. Maaliif uummaticha of keessatti qabee suma qurxummicha galaanicha gorsinaanii uummatichuma ajjeesuudha. Ta'ee jira dogoggoraa mini kan sirkutaa jiru. Ta'ee jira uummata fixaara wanti ta'eef
waraanni bilisummaa Oromoo bilisoomsu gadi baatanii gadi sanii waldaayyuu naqina kana booddee wallagga keessa maal godha waldaan laphee namaati silayyuu bara eega mootummaa ta'ee jala si fixuutti lafa duwwaatti si ajjeesa nama nagaa irratti boombii roobsa ta'e maal goota irratti heduu tare. Kanaaf waraanni dhufee gaafa bilisoomsu gammachuu kee manuma kee keessa taa'e ibsan. Namoonni muraasi kashalabbiin akka dheengadda baankii saamanii buufata fayyaa garaagaraa gubaniiru hattoonni. Wajjii kana keessa jechaadha. Wajjii kana keessa gaafa inni bilisoomsu inni kaan aarii sana marraa qabu dhaqee nama fa'aa ajjeesetu akka waan waraana bilisummaa Oromoo ajjeese fakkeessuudhaaf. Baankii bira dhaabbatee eegaa ture bara waraana bilisummaa Oromoo. Rakkina baankiiti miti rakkina maallaqaati miti dhugaa barbaadaa jira malee. Kashalabboonni akka kanan goonee fi dargaggoonni muraasni of ijaaraatii faffaca'aatii qe'ee namaa eegaa qabeenya namaa eegaa akka hin saamamne maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf warra deemtu jechaadha. Kanaan ala uummati nagaan gadi baatanii ijoolleen gadi baatanii yaatanii du'a garmalee hin du'ina. Ijoolleen dheengadda namni 80 ol biillaa keessatti wareegame kuni waraana bilisummaa Oromootii yoo dabalame waraana 80 ta'a jechaadha. Waraanni tokkitti waraana bilisummaa Oromoo immoo waraana shaagirii 300 haga 500 geggeessite beekan. Namoonni dhuman 80 kun waraana bilisummaa Oromoo ta'anii utuu aarsaa kaffalanii yoo xinnaatti tokkitti isaanii jechaadha. 300 amma 500 mootummaa waraana mootummaa shaagirii dhabamsiisanii kan isaan wareegaman. Lafa duwwaatti akkasitti dhiiga keessanii dhangalaasina. Lafa duwwaatti baatanii. Isa jibbaataarra jiru isaan isa xumuraarra jiru lafa waraana bilisummaa Oromoo dadhabaniif argaa miti guyyaa saafaa waraana bilisummaa Oromoo lolee caccabsee utuu seen. Namoonni tokko maaliif magaalaa akkasii qabachuu dide maaliif amma waa'ee najjoo baay'ee balballoonsu namni. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif lola malee uummata Oromoo uummata Oromootiif lola malee uummata Oromoo lola. Waraanni mootummaa mana namaa jalatti kan iseen da'oo yookaan mishigisa jedhan qotattee jirtu mana namaa jala magaalaa keessa mana namaa jala jecha achi keessa meeshaa guguddaa dhukaasaa jirti achi keessa teesse. So deebii seeraa kennuu raadee namaa wajjin mana gubu. Kanaaf kan iseen magaalaa keessa bubbulaatti jirti. Magaalaa diiguuf hin deemu waraanni bilisummaa Oromoo. Qabeenya Oromoo diiguuf hin deemu. Oromoo ajjeesuuf hin deemu. Kanaaf kan iseen bubbulaatti jirtu Oromiyaa keessa. Lafa inni bilisa baasaa jiru keessa. Ammas magaalaa guddaatti ol dhufaatti jira wanta ta'eef. Neetwoorkii balleessu wanta ta'eef dursaatii walii lallaba. Keessumaa sabaa sallammoota ajjeesanii kaane kun akka godhe jechuuf deemu mana keessaa gadi hin bayina. Isinis fixuu danda'u ilmaan Oromoo. Keessumaa gara gimbii naqamtee kanatti yeroo gabaabaatti wanti ta'u jira wanta ta'eef of eeggadhaa mana keessan keessa taa'a. Gaafa waraanni dhufee magaalaa qabatu dhiichisaaf hin jarjarina. Lafa duwwaatti lubbuu keenya. Kanumaan isiniin jira woboo biraa dhaabbannu injifannoo uummata Oromootiif guyyaa gaarii galgala gaarii. Shirri seesee biltsiginnaa yoomiyyuu ganamaa galgala jala buunee Oromootti himna. Oromoon kanaan isinii goomu jiru obbo Daawwee Dhiisaati afaan qabadhaa ta'a. Kabaja keessan hin balleessina. An akka waajjiraatti intalaa biraa ishatti maal isin gorsina beektu obbo Daawwee. Shira gootan kana dhiistanii biyya sana keessaa utuu baatanii irra gaariidha. Biyyichuma keessaa utuu baatanii irra illee bareeda. Achi keessa teessanii garuu abiyyumaa wajjin baddu. Misiraachuu kanuma isinitti hima. Jabaadhaa ilmaan Oromoo waraana keessan bira dhaabbadhaa. Injifannoon uummata Oromootiif guyyaa gaarii galgala gaarii bakka jirtan maratti.